nama relationship the distance na be khutu wan kiyan ubata atuwan galle rambe to mandana namonni video na lala ni war distance re jiran why nan keesa tur sirritu batan baga rabbi shunkurti jiru rasi baasalle sin jo biyatan wajjuma jirani nakya ga dura wana machra wajjuma jirra isma chira ga dura khana gara bodatti gargaaru ekile bale akasi ko rahmatullah bum bum saiba khiya khawagala majartin arkini tu arra jarti saati walar kudema ibsu fi obseto arra walar kudema guya ibsu fi obseti asumanu undi keessanu baga gammaddani akka jettaniin barbaada ibsuun akka haarawatti aruuza seenu deema nurraa quban qabu gammachuu ajaa'iba jira eega so akkasi irra deddeebinee ibsuu fi obsee baga gammaddani hordoftoonni isaaniitis bakka jirtanitti wal arkuu isaaniitti warri gammachuu qabdan hundi baga gammaddanii obsee anaa dhufuu isin jenna baay nagaan tura hanga ibsuu fi obseen isin garsiisa salaamu alaykum bum bum dumaashin teenya sa'a khudawee sa'a diddama khudaa furboota dhuftee kalgaarii jirti abbaa manaa ishiigaa maal akka itti dhagaame ni gaafanna dumaashillee maal akka itti dhagaame ni gaafanna maal obbo ibsu maaltu si dhagaame alhamdulillah hedduu gammadeetiin jira ati nama relationship the distance na be khutu wan kiyan ubata ati wan galle rambe to mandana namonni video na lala ni war distance re jiran why nan keesa tur sirritu batan baga rabbi shunkurti jiru rasi baasalle sin jo biyatan wajjuma jirani nakya ga dura wana machra wajjuma jirra isma chira ga dura khana gara bodatti gargaaru ekile bale akasi hedduu gammadeetiin jira alhamdulillah okay dumaashiidhaan baga nagaan dhufte asmaanu hordoftoota keessan hedduu isin jaalatu khammoo photo obseen bira dhufte jaanii yeroo hedduu share godhu turani arraan tana moor akka gammadan abdii qabna dumaashi baga nagaan dhufte hordoftoota keetiin maal jettan kabadare baga nagaan idani galatoma simanna kana nagadu keessanii fi na maalidha hordoftoota keenya ka YouTube dha kuma dhibbalama senne jirra wanni kabajiniifis waanaaf ibsuun wajjin jirree fi sanaaf dhifama sanin gaafachaa hedduuta ka galatoma waan nu jaalataniif waan nu kabajdaniif isanuu hawwuu turtanii osoo hin dhufin dhufteettanii wakabaa godhu turtanii kun amma dhufee jira alhamdulillah rabbil alamin warran fuudhiniif maal dhaamta ربي سنة هنا. رجع أنتوا بقى باي.